Tolee, shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Guyyaa irraa kana immoo barnoota ikoonomiksii boqonnaa afuraffaa waliin ilaalla jechuudha. Barnoota ikoonomiksii boqonnaa afuraffaanii maakiroo ikoonomiksii poolisii instrumentii kan jedhudha. Maakiroo ikoonomiksii yookiin diinagdee gooroo, imaammata diinagdee gooroo fi instrumentii isaati jechuudha. Instrumentii jechuun meeshaa nuyi ittiin akka meeshaatti wantoota inni fayyadamudha jechuudha. Maakiroo ikoonomiksii kanarratti at the end boqonnaa kana booda jechuudha. Boqonnaa kana eega barannee booda at the end of this unit you will be able to wantoonni nuyi gochuu dandeenyu realize the difference among fiscal and monetary income policy kan jedhu. Monetary policy, fiscal policy akkasuma income policy maal akka ta'e adda baasna jechuudha. Inni biraan distinguish the difference between expansionary and contractionary fiscal policy and monetary policy kan jedhudha. Expansionary policy, contractionary fiscal policy akkasuma immoo monetary policy maal akka inni ta'e adda baastu. Inni biraan immoo explain how income policy affect aggregate supply and aggregate demand. Inni biraan kan nuyi explain goonu aggregate income policy ni akkamitti aggregate supply yookiin aggregate demand akka inni itti affect godhudha. Dhiyeessii waliigalaatiif akkasuma fedhii waliigalaa irratti dhiibbaan income policy qabu maal akka ta'edha jechuudha kan waliin ilaallu. Inni biraan immoo understand the difference exchange rate. Exchange rate ni currency wajjin kan wal qabatu maal akka ta'edha jechuudha kan nuyi ilaallu. Key concept warri jedhan kun salphaatti warra isin dubbisuu dandeessanidha. Ifama. Amma 4.1 jedhee definition and types of macroeconomics kan jedhu walii wajjin kan ilaalludha jechuudha. Hiikkaatii fi gosoota macroeconomics yookiin diinagdee gooroo, imaammata diinagdee gooroo kanaati jechuudha. We know that macroeconomics analysis deals with the behavior of the economy as a whole with respect to output, income, employment, general price level and other aggregate economic variables. Egaa akkuma beekamu macroeconomics jechuun diinagdee akka waliigalaatti jirudha jechuudha. Maayikroodhaa fi macroeconomics kan jedhu economicsiin jalqabuma irraa hundee irraa bakka lamatti kan qoodamudha. Microeconomics fi macroeconomicsidha jechuudha. Microeconomicsiin diinagdee xixiqqaa irratti kan hundaa'u individual levelitti kan jirudha. Macroeconomicsiin immoo sadarkaa waliigalaatti kan jirudha jechuudha. Egaa macroeconomicsiin kun kan inni respect godhu outputii, income akkasuma employmentii. Outputii gaafa jennu oomisha tokkodha. Akkasuma galii employmentiinis akkasuma immoo general price level akka waliigalaatti jirudha jechuudha. Gatii akka waliigalaatti jiruu fi other aggregate economic variables wantoota diinagdeedhaan wal qabatan akka waliigalaatti jiran kan qoratudha. With a view to bringing about desirable changes such variables nations developed as well as developing need to adopt various macroeconomics policies. Egaa biyyoonni garaagaraa addunyaa keenya irraa jechuudha fedhii diinagdee gooroo kana hojiirra oolchuudhaaf fedhii qabu jechuudha. Biyyoonni guddataa jiranis ta'e biyyoonni kanaan dura guddatan Itoophiyaa illee dabalatee jechuudha. Biyyoonni guddinaan gara booddee jiran macroeconomics yookiin imaammata diinagdee gooroo kana hojiirra oolchuu ni fayyadamu jechuudha. Ni barbaadu, fedhii isaas qabu. These policies and the instrument used for implementation vary from one economy to another and also according to the prevailing economic condition within a specific economy. Instrumentiin kuni gaafa fayyadamnu jechuudha. Kan inni guutuu wantoota garaagaraati jechuudha. Wantoota diinagdee keessatti barbaachisoo ta'an fakkeenyaaf
haala ikonomii sana sadarkaa murtaa'e irra tursiisuudhaaf yookiin dabaluudhaafis hir'isuudhaafis kan fayyadamnudha jechuudha. The economy does not always work smoothly. Dinagdeen yeroo hundumaa smoothii miti. Gaafa jennu gaafa ol ka'uu qaba, gaafa gadi bu'uu qaba jechuudha. Yeroo hundumaa dhaabbataa miti dinagdeen yookiin ikoonomiin sadarkaa dhuunfaattis sadarkaa waliigalaatti. This because fluctuation often occur the level of economic activity. Kunis immoo kan inni ta'uu danda'u sadarkaa sochii dinagdee sana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. At times the economy finds itself in the grasp of recession level. National incomes, output and employment are far below full potential levels. Sadarkaa ikoonomii akkuma jenne egaa jijjiiramni ni jiraata, al tokko ol ka'uun al tokko gadi bu'uun ni jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf naashinaal inkaamii irratti, galii biyyaalessaa irratti, akkasuma oomisha akka waliigalaatti jiru irratti, akkasuma carraa hojii jiru irratti, haala hojii keessa namoonni jiran irratti hundaa'uudhaan garaagarummaan sadarkaa ni jiraata. During recession, wayita recessionii yookiin dinagdeen gadi bu'u jechuudha. There is a lot of idle or unutilized productive capacity that is available. Machines and the factories are not working fully capacity. Wayita recessionii yookiin kufaatiin dinagdee yookiin gadi bu'iinsi dinagdee kun mudatutti wantoonni baay'een oomishaaf kan itti utilized hin taanedha jechuudha, yookiin kan itti hojiirra hin oolle yookiin hin fayyadamamnedha jechuudha. Kunis dhabamuu maashinii fa'aa wajjin wal qabachuu danda'a. Factories are not working. Warshaan suni hojii dhaabuu fa'aarraa haala garaagaraarraa hojii dhaabuu fa'aa wajjin wal qabachuu danda'a jechuudha. As a result, unemployment of labor increases along with existence of excess capital stocks. Kun immoo maalitti geessa? Unemployment yookiin carraan hojii dhabuun akka mudatu yookiin hojii dhabdummaan akka inni mudatu sadarkaa olaanaadhaan labariin increase akka inni ta'u taasisa jechuudha. Hojii dhabdummaa keessatti kapitaalis immoo yeroo itti kufuudha. On the other hand, at times the economy overheated, which means inflation, rising prices occurring the economy. Inni biraan immoo wayitatti dinagdeen garmalee jechuun yeroo itti infleeshinii yookiin qaala'insi itti dabaluudha jechuudha. Rising prices yeroo itti gatiin wantoota meeshaaleedhaaf tajaajilaalee irratti jiran dabaluudha. Dinagdee keessatti ni mudata. Kunis immoo in free market economy there is a lot of economic instability. Free market yookiin dinagdee gabaa bilisaa kan jennu kan addunyaan keenya amma irratti fayyadamnu kuni sadarkaa olaanaa ta'een tasgabbii kan hin qabnedha jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti kan jijjiiramudha. Kanaaf the classical economists believed that an automatic mechanisms work to restore stability. Economistoonni namoonni waa'ee economii irratti yookiin waa'ee dinagdee irratti qo'annoo geggeessanii wanta kana akkamittiin stability yookiin tasgabbiitti deebifna jedhanii yaadota garaagaraallee yookiin immoo maloota garaagaraa kan qo'atanidha jechuudha. The economy recession would occur itself and the inflation will be automatically controlled. Inflation to'achuudhaaf fi recessioniin yeroo itti fayyadamamu jira jechuudha. However, garuu the empirical evidence during 1930 when severe depression took place in Western capitalist economy showed that no such automatic mechanisms work to bring about stability in the economy. Bara 1930 jechuudha depressionii yeroo itti mudatee turedha jechuudha addunyaa keenya irratti, keessumaa biyyoota dhiyaa kapitaalistoota biyyoota ta'an kan mudatee turedha.
Haalli kun immoo hojii irratti keessumaa maashinotaan warra hojjetan irratti istaabilitii yeroo ta'e dhabamee turedha jechuudha. Tasgabbiin dinagdee that is the Keynes argued for argument intervention to cure depression and inflation by adopting appropriate tools macroeconomics policy. You learn it in unit 1. Egaa macroeconomics kan ta'anii instrumentii yookiin meeshaalee tuulii inni itti fayyadamee namichi Keynes jedhamu yeroo sana gavarnimentii yookiin mootummaan giddu seentummaa mootummaatiin dipireeshinii as ta'u akkasuma infleeshinii qaala'insi akkasuma rakasinii gatii yeroo itti mudatutti wanta kana tasgabbeessan tuulii kan ta'e yaada Keynes yeroo sana turedha jechuudha. Tiyoorota turan boqonnaa tokkoffaa keessatti kan ilaaltanidha jechuudha. Bal'inaan kan jiranidha jechuudha tiyoorota macroeconomics ta'an jechuudha. Every nation wants to rise the level of living of its peoples. This can be attained by bringing about economic growth, which in turn depends on rising the rates of saving and investment and accumulating the capital. Biyyi kamiyyuu jechuudha maal barbaada? Leveliin jireenya sadarkaan jireenya uummata isaa akka fooyya'u sadarkaa olaanaa irra akka ga'u kan barbaadanidha jechuudha. Biyyoonni addunyaa kanarra jiran kamiyyuu kun immoo maalitti akka isaan deeman taasiseera? Economic growthiin guddinni dinagdeetii fi akkasuma maal fa'aa akka isaan barbaadan taasiseera? Seevingii qusannaan akkasuma investimentiin kaapitaalli kuufamni kaapitaalaa akka jiraatuu fi fedhiin akka jiraatu taasiseera jechuudha. In this regard macroeconomics policies can play a useful role in raising the rate of saving and investment and ensure rapid economic growth. Kunis immoo macroeconomics policy kan jennu yookiin imaammata gooroo dinagdee akka waliigalaatti jiru kana akka inni gahee guddaa qaba jechuudha. Macroeconomics policy kun policy yookiin imaammanni mootummaadhaanis hojiirra oolfamu kuni rapid growth investment saving kanaaf baay'ee inshuurii murteessaadha jechuudha. Inshuur gochuudhaaf. The general objective of macroeconomics policies are achieved. Macroeconomics policy akka waliigalaatti kan inni milkeessuudhaaf dhaabbatu inni dura maximum feasible outputiin yookiin oomishni akka dabalu sadarkaa olaanaa ta'een akkasuma high rate of economic growth guddinni dinagdee sadarkaa olaanaa akka jiraatu kan taasisudha. Inni biraan full employment yookiin carraan hojii guutuu ta'e akka jiraatu akkasuma price stability tasgabbiin gatii akka jiraatu. Inni biraan equality the distribution of income and wealth maal akka jiraatudha tasgabbii gatii. Inni biraan immoo walqixxeenyi raabsama galii irratti walqixxummaan akka jiraatu biyyoota namoota gidduutti jechuudha. Akkasuma healthy balance payment kaffaltii yookiin balance paymentiin walqixa ta'e akka jiraatu kan taasisudha. To achieve these objectives kana milkeessuudhaaf different types of macroeconomics policy kan fayyadamamudha jechuudha. Macroeconomics policy garagaraa yookiin imaammatoota garagaraati kan fayyadamamu. Inni imaammatoota kanneen keessaas immoo fiscal policy, monetary policy, income policy akkasuma foreign exchange policy adopt kan ta'anidha, kan hojiirra oolanidha jechuudha. Bal'inaan tokko tokkoon kan ilaalaa deemnu ta'a jechuudha. Poolisoota yookiin imaammatoota kanneen each of these policies and their instruments are discussed below. Tokkoon poolisii yookiin imaammatoota kanneen immoo instrumentiin isaa akka armaan gaditti kan jirudha jechuudha. Egaa yeroo taanutti bal'inaan fiskaal poolisiin maal akka inni ta'e
Monetary policy maal akka ta'e walumatti qabnee viidiyoo paartii tokko keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Ammasittuu